Harka fuuni kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Frotek aan Frotek irraati. Kun ogaa har'aas viidiyoo haaraa isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyoo koo har'aa keessattis saffisa intarneetii keessanii jechuun WI-FI yookiin daataa ta'uu ni danda'a. Kan duraan jiru irraati hanga dachaa lamaatti akkamittiin akka dabaluu dandeessan isinitti agarsiisa. Tole hordoftoota koo gara viidiyoo koo har'aatti darbuu kootiin dura namoonni chaanaalii yuutuubii keenya sabskraayibiin goone sabskraayib gochuun mallattoo bilbilaa cinaa irratti argamu irratti al takkaa tuquutiin filannoo isiniif dhufu keessaati ol kan jedhu irratti al takkaa tuquun maatii keenya ta'asniin jedha. Gara viidiyoo koo har'aatti yeroo darbutti viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe saffisa intarneetii keessanii WI-FI yookiin daataa kan duraan qabdan irraa yookiin saffisa duraan jiru irraati hanga dachaa lamaatti akkamittiin akka dabaluu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana gochuufis appilikeeshinii yookiin moosaajiin isin barbaachisa. Appilikeeshinii yookiin moosaajii kanas chaanaalii teelegiraamii keenya Frotek irraati argachuu ni dandeessu. Yoo pileestooriin keessan kana hojjetu ta'e immoo daataa keessan banaa gootanii gamanumaatiin gara pileestoorii bilbila keessan irratti argamu bantu jechuudha. Pileestoorii bilbila keessan irratti argamu erga bantaniiti kun haala kanatti siif fidaa. Sanaan booda bakka sarch baar yookiin sarchi godhan irratti kan irra keessatti argamu irratti al takkaa tuquutiin kanan barreessu jechuudha. 1.1.1.1 tokko tuqaa tokko si'a afur barreessitu jechuudha. Sanaan booda 1.1.1.1 faster and saver internet kan jedhu irratti tuqxu. Erga irratti tuqxaniitiin booda daawunlood godhattanii yookiin immoo erga buufattaniiti bantu jechuudha. Install gootanii bantu. Yeroo bantan kun haala kanaan isiniif fida. Haala kanaan yeroo isiniif fidutti get started kan jedhu kanarratti al takkaa tuqxu bakka irra marsaa jiru kanarratti jechuudha. Yeroo isarratti al takkaa tuqxan kanatti isin dabarsa. Sanaan booda dan kan jedhu kanarratti tuqxu. Dan kan jedhu irratti yeroo tuqxan gara privacy policytti isin geessa. Sanaan booda accept jettanii bira dabartu jechuudha. Accept yeroo jettan gara appilikeeshinichaatti isin geessa jechuudha. Tole hordoftoota koo warreen chaanaalii yuutuubii keenya sabskraayibiin goonii sabskraayib gochuutiin mallattoo bilbilaa cinaa irratti argamu irratti al takkaa tuquun filannoo isiniif dhufu keessaa ol kan jedhu irratti tuquutiin maatii keenya ta'asniin jedha. Amma lood gochaa jira yookiin gara appilikeeshinichaatti nu geessaa jira jechuudha. Amma guutuutti lood godhee hin xumurre hanga xumuritti xiqqoo eegne jechuudha. Xiqqoo turuu danda'a. Kun ogaa amma itti nu geesseera gara appilikeeshinicha peejii isa dhumaatti jechuudha. Erga kana nu baniiti otoo wantoota kaan hin tuqiin tuqaa sadii irra keessa irratti argamu kanarratti al takkaa tuqxu jechuudha. Tuqaa sadii bakka irra marsaa jiru kanarratti al takkaa tuqxu. Sanaan booda kun akkuma argitan amma 1 bakka gajjalaa irratti argamu bakka irra marsaa jiru kana jechuudha. 1.1.1.1 with WARP kan jedhu jira. Amma isarrattidha kan filatamee jiru kun akkuma argitan diimaa kan irra jiru isa kanarrattidha. Isin immoo tokko tuqaa tokko kan qofaasaa jiru yookiin irra keessatti argamu kan tokkoffaarraa isarratti tuqxanii filattu. Erga isarratti filattaniitiin booda duubatti deebitu jechuudha. Sanaan booda yoo WI-FI qabdu ta'e yookiin immoo WI-FI yoo fayyadamtu ta'e WI-FI keessan bilbila keessanitti erga connect gootaniitiin booda isteepoota kanaan dura isinitti agarsiise erga hojjettaniiti bakka irra marsaa jiru kanarratti al takkaa tuquutiin connect gootu. Yoo daataadha fayyadamtu ta'es illee daataa keessan erga banaa gootaniitiin booda bakka irra marsaa jiru kanarratti al takkaa tuquutiin connect gootu jechuudha. Nama daataa koo ergan banaa godheeti bakka irra marsaa jiru kanarratti tuqa jechuudha. Amma daataa koo banaa godheera. Irratti tuqa al takkaa. Yeroon al takkaa irratti tuqutti install VPN profile kan jedhu fida kuno. Asitti kan isin hubachuu qabdan install VPN profile kan jedhu appilikeeshinii kan biraa install kan gootan isin gaafachaa jira otoo hin taane appilikeeshinii kanaaf permishinii yookiin immoo eeyyama akka isin laattan isin gaafachaa jira. Kanaafuu appilikeeshinii biraa install yookiin immoo daawunlood waan hin gooneef install VPN profile kan jedhu kanarratti al takkaa tuqxu. Sanaan booda kun akkuma argitan amma permishinii isin gaafata. Kanaafuu okay kan jedhu kanarratti al takkaa tuqxu. Sanaan booda amma permishinii laattanii fittu jechuudha.
Sanaan booda bakka isinirratti marsiisanitti agarsiisaa kanarratti al takkaa tokkotiin connect gootu. Sanaan booda yeroo appilikeeshinii kana fayyadamtan jechuun yeroo connect gootaniiti kaasee saffisni intarneetii keessanii kan duraan jiru irraa gadachaa lamaatti ni dabala. Garaagarummaa saffisa intarneetii keessanii kan osoo appilikeeshinii kana fayyadamanii fi appilikeeshinii kana erga fayyadamtaniiti jiru yoo madaaluu yookiin beekuu barbaaddan saffisa WI-FI fi daataa karaa haarawaa appilikeeshinii tokko malee itti madaaluu dandeenyu kan jedhu viidiyoo isaa linkii description box irra isiniif kaa'eera. Achirraatii deemtanii ilaaluu ni dandeessu. Tolee hordoftoota koo viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata ture. Yoo viidiyoon keenya isinitti tole like godhaa, yoo gaaffii qabaattan koomentii irra nuuf kaa'aa. Subscribe gochuun afaanii fi aarsii keessan guddisuu keessatti qooda fudhadhaa. Hanga viidiyoo biraan wal agarruutti nagaatti.